tokko lama qabdu keezii tokko irratti. Gaafa keezii kee appilikeeshinii kee gashattu wantu waan jara quunnamuu dandeessa. Waliin chaat gochuu dandeessa. Amma ni weebsaayitii isaanii irra jira fakkeenya welcome corpusir. Kanaaf namoota akka liidii yookiis immoo giruuppii keessan giruuppii 5 liidii kan godhu nama emailii kana deddeebisu meelii kana garagaraa communicate godhu yoo gootan gaariidha. Isa kana isinumti filadhaa jechuun barbaada. Hundi keenya wal qixa hubachuu hin dandeenyu wanta san. Inni kan biroo giruuppiin kun gaafa walitti dhuftanii maal gochuu danda'u qabdu backgroundii waliillee beekaa MD. Gaafan si jedhu si'a tokko tokko aadaa godhanne natti fakkaata yoo waan tokko tokko qabaanne walitti himnu yeroo adda addaa yoo jiraate fakkeenyaaf hiriyoota kee kana keessa amma nam tokko kiraayimii addaadhaan koortiitti dhiyaateera yoo ta'e keezii keessan irratti dhiibbaa qaba. Sababni isaa background cheekii godhama waan ta'eef. Background cheekiin gaafa godhamu akka keeziin keessan isin jalaan tumneef wal beekuu danda'uu qabdu. Yaanni koo siinii galeeraa laa. Kanaaf keezii walii beekuu danda'uu qabdu. Gaafan si jedhu fakkeenyaaf ani kiraayimii wayii akkan qaba yoo ta'e background checking kan shanan keenyaa gaafa raanii ta'u riiskii keessa kan galleedhaan maal gochuu danda'uu qabna. Namni rakkoo addaa tokko qabu suuqa taa'ee paper workii kana nu gargaaruu danda'a. On the behalf of MD or on the behalf of Bona or on the behalf of me gochuu danda'a nam tokko nu gargaaruu danda'a. Garuu giruuppii keenya keessatti yoo nama kana daballee namni sun sababa kiraayimii addaa commit godhee backgroundii gadhee qabuudhaafi kufuu danda'a. Sababni isaa namoonni fidan kana akka abbaa akka haadhaa taatee situ gargaara sponsor goote jechuun. Which means ani fakkeenyaaf nama yakkamaadha yoo ta'e badii garagaraan qaba yoo ta'e mootummaan anarraa amantaan qabu waan ta'eef jara kana fidee rakkisuun barbaadu. Isa kanadha ati akka maalitti nu gargaarta kan jettu waan tokko tokko hin dubbannaa. Of course namoota hedduutu illee carraa argattee natti haasofte kunoo namoota hedduutu dhimma kanarratti na gaafata. Anis jireenyan qabaa haa ta'u garuu waan hin danda'e hangam beeku bilbilallee karaa keessaa wal jijjiirree yogguun carraa argadhe sii kaasuu hin danda'a. Garuu guyyaatti bilbila meeqa kaasaa oolta deebisaa oolta yoo jette lakkoofsan qabu dhugaa sitti muudhaaf. Haguma kanan jechuu danda'a. Kanaaf jabaadhaa infoo jiru irratti wanta jiru irratti isin jajjabeessina. Inni kan biroo ani jedhu yoo karaa masgiidaa, karaa chirchii, karaa waldaa hawaasaa deemtani nama keezii keessan isin gargaaru argachuu dandeessu. Tokko. Inni kan biroo dhaabbanni welcome corpus iddoo garagaraatti oofisii qabu. Jechuun oofisii qabu isaanii yoo quunnamtan waan akkasiirra jirra kana yoo jettan dhaabbata amantanillee gaaffii gaafatame eengadda walgahii irratti gaafatame keessaa dhaabbanni ati amantu naannoo keetti dhimma rifiwujii irratti hojjetu yoo jiraatte jara sana quunnamuu dandeessu. Si galeeraa yaadni koo isaaniin keeziin keenya kana nu gargaaraa jechuu dandeessu. Haguma kanan jedha. I think baay'ee promises hin galle garuu gaaffii kenne dadee yaada. Yoo meegalan hojii. Sorry. Bakka kanatti naagalee jira. Garuu amma fakkeenyaaf nu nama shaniin gurmoofnee jirra. Namoonni shanan kunis intarastii mataa isaanii qabanii jechuun nama ofii fidachuu barbaadanii. In the same time yeroo tokkotti namoonni shanan kun akka gurupiitti taanee namuyyuu nama ofii fidachuu fi appilikeeshinii galfachuu ni danda'a. Jechuun nu shanan waan kanatti fayyadamuuf ijaaramne namni martuyyuu nama ofii fidachuu barbaada. Gurupiin shanan kun responsibility nama fidatu san yeroo tokkotti formii san guutannee galfachuu dandeenya. Yaada jedhuun qabamee asirratti kan qofa naa deebisii immoo please follow godhee jiralleedha keessanillee si dubbisna. Akkas mee asirratti xiqqoo naa ibsi jechuu barbaadetan galatoon. Tole galatoon bulloo tarii yoo namoota hedduun natti barreessa waan ta'eef yoon communicate gochuu dhiise na of kolche asumatti jalqaba durseenii ifama si gaafadha. Garuu gaaffii ati gaafatteef namoonni shanan kuni nama garagaraa fiduu dandeenya yoo jette eeyyeen ni dandeessu. Achi keessatti garuu waan hubatamuu qabu tokkotu jira. Fakkeenyaaf giruuppii keenya keessa amma giruuppii Boonaa, MD, Sultaan, Bulloo, Jeneraal jiru kana keessa itti gaafatamaan keenya Boonaa yoo ta'e anis dhaqnee giruuppii biraa keessa galmaa'uu dandeenya. Keezii nama biraa fiduuf illee another options jechaan jira. Plan B jechuun fakkeenyaaf giruuppii kana keessatti Boonaan liidiidha yoo ta'e giruuppii biraa keessa Boonaanis hundi keenya iyyuu galuu dandeenya. Garuu giruuppii biraa keessatti Boonaan liidii ta'uu hin danda'u. Nam tokko al tokko qofa liidii ta'a ji'a sadiitti. Kanaadhaaf namoonni kun hundumtuu fiduu dandeessu. Keeziin namoota adda adda ta'uu danda'a of course. Keeziin namoota fakkeenyaaf
Inni tokko politikaa himatee inni tokko immoo maatii koo na jalaa ajjeefisanii lubbuu koofan sodaadde jedha. Inni kaan immoo mana hidhaa keessatti dararame jechuu danda'a. Keeziiwwan keenya dadda ta'uu danda'a. Garuu wanti nu hubachuu qabnu waan ijoolleen gaafa galmaanii yookiis namni nuni finnu maatiin nuni finnu kuni achitti galmaanii keezii asitti nuni faayil goonu faana wal dha'uun qabu. Gaaffiin tokko akkas jedha. Gaaffiin tokko akkas jedha. Namni sun maaliif gara biyyaatti deebi'uu hin danda'u kan jedhu riizinii si gaafata. Yoo boonaan achitti waan biraa himatee ati immoo asitti waan biraa himta yoo ta'e dubbii wal dhoofti jechuudha. Interview irratti illee sana dubbata waan ta'eef. I think haguma kanan jedhe isa kanarratti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam. Waa'ee kana warra UN qofa galmaa'ee jirutu amma waa'ee warra biyya Arabaa jiru kunniin akkam fakkeenyaaf rakkoo adda addaatiif biyyaa ba'e waan jiruuf waraqaalee qabatanii biyyoota akka Dubaay, Saudi Arabiyaa, Kuwait, Qatar kanneen kan jiraatan illee hedduutu isaaniitu jira rakkoo adda addaatiif biyyaa ba'e fakkeenyaaf waraanaan ta'uu danda'a mootummaan gara waraanaa of barnootaaf deemuu danda'e jira. Isaan kunniin waan akkamiiti mee isaan addanuu baaftanii osoo jettanii gaariidha jechuudha. Waraqaa qabu isaan kuni. Jechuun waraqaa biyya ittiin jiraatanii san keessaa qabu. Fakkeenyaaf Qaatarii na gaafatte ani qaamaan qaba ka biyya kana keessa ittiin jiraadhu nan qaba. Garuu bifa baqattummaa heetan sun UN waan galmaa'e hin qabu. Wannoo ta'uu qaba. Namni kun refuujii ta'uu qaba baay'ee jechuun namni hundumtuu biyya garaagaraa keessa jiraata. Kana jechuun waraqaa refuujii otoo hin qabaatiin biyya kana dhufa jechuu miti. Kanaaf namoonni kun dirqama refuujii ta'uu danda'uu qabu hin ta'u. Waan sana adda baafatu barbaadeet galatamu. Deebiin koo innoo namoota waraqaa akkasii qaban baay'ee aarsuu danda'a. Garuu hin ta'u waan hin fakkaanne fakkeessinee walitti haasa'uun somaa tokko hin fayyadu waan ta'eef hin ta'u. Refuujii ta'uu danda'uu qabu. Eticha yoo guyyaan hojiin kun eegalu warri nama fidu nama qubsiisuu kan jalqaba waajjira bananii biyyattii baqataan jirurraa nama yoom fudhachuu eegalan hanga yoomitti eegala. Fakkeenyaaf amma maatiin namni nama gurmeeffatee waan san itti deemu jiranii wanti kun yoom eegala? Inni kun appilikeeshinicha ammarraa guutuu dandeessaa akkuma namni dhaataa guuteen yeroo garagaraatti namni waamamuu danda'a jechuun yoo xiqqaate guyyaa hanga kana jennee murteessuu nu rakkisa jedhan gaaffii mati gaafatte kana jeneraal gaafatame ture eengadda walgahii irratti maal jedhanii guyyaa hanga kanaa jennee murteessuu nu rakkisa garuu immoo namoonni sun interviin ta'amuudha. Kana most probably garaagarummaa ji'a sadiitti deebii wayii tokkoon argama yaada haala dubbii isaaniin jechuu kooti. Kanaaf keessichi baay'ee saffisaadha. Anillee eticha wanni ati jette dhaga'ama? Si dhageenya miti. Waan ati jette anillee hordofaa ture dhugaadha. Wanni hedduun akkuma jiru ta'ee dura waan appilikeeshina kana yoo guuttu dura informationii walitti sabasa marrajaa qabdu fakkeenyaaf nama gargaaruu feetu sanii onno maqaa isaa dhaloota isaa amallee mandeetii isaa register case number isaa jechuun kan inni itti register ta'e kanneen qopheeffachuu qabda. Processa kanneen yoo kanneen yeroo tokko hin qopheeffatini onnoon accept siin godhu appilikeeshiniin hin fudhatu sirraa. Amallee deebi namni shanii as jiru kunniin illee agreementii barreeffachuu qaba. Agreementii barreeffatu kun maali? Walii galteedhaan ani mana yaalaa geessaa, ani mana haakimii geessaa, ani mana barnootaa geessaa, ani dalagaa barbaadaa fi ani ammoo mana injiraa miti waan silaa barbaachisu mara agreementii godhachuu. Shifaanii nama kana yoo inni beellama qabaate beellama isaa at least namni tokko geessuu qaba jechuudha. Kana nama tokko irratti akka ba'aa hin taanee fi pilaanii kana addaan qoodachuu qabani. Agreementii godhanii dookumentiin sun daawunloodii ta'uu qaba. Pikchara kaaftee daawunloodii goota. Namoota kanneen ammoo adrees nama shanan kanneen adreesii isaa, imeelii isaa, telefoona isaa waa marayyuu yeroo tokko siitaappi godhachuu qabda. Achiin booda guutta jechuudha. Kabiraa ammootu I think akkana fakkaatutti keeziin bakka tokko yoo jiraate natti fakkaata. Keezii fakkeenyaaf baqataan tokko Keeniyaa jiraate, baqataan tokko Taanzaaniyaa jiraate, Ugaandaa jiraate xiqqoo rakkisaa na fakkaatan beeku an keessan diteelii illee beeku. Garuu waan kanarratti Oromoo community'n gaaf duraan waamee ture as Minnesota jiraanii
nuwaameet warri mootummaallee dhufeet warri ammallee UNHCR jalatti rifuujii gargaaru kunniin illee dhufeeti stranger to stranger jennaan namni Oromoo namni stranger to nama hin beekne tokko jechuu stranger to stranger nama ati hin beekne tokko jechuu jennaan namni stranger to stranger nama hin beekne tokko haala amala isaa hin beekne tokko fuudhuun waan ulfaatuuf second phase eeggannaa jenne second phase kanarratti wanni barbaachisu yoo bahe isinitti report goonadanii so waan kanarratti ammoo namni baqataa biyyaan baa jiru kun jechuun diasporaan sodaachuu hin qabu sigalee sodaachuu hin qabu amma namni kenna soda irraa mudhata at least wali gurmaanii nama 5 wali gurmaanii nama danda'an nama